Hayattam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu appetaayizarii yookiin immoo midhaan dura wanta dhiyaatu isa hojjenna. Kan isa kana fakkaatu akka argitanitti. Egaa isa dura garuu gara chaanaalii koo jalqaba warra dhuftanii yoo jiraattanii sabskiraayibii akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Egaa amma gara jiru isaatti deema. Akka argitanitti wanta na barbaachisu asitti qopheessee dhiyeesseera. Egaa wanti na barbaachisu kunooti kana heebboodhaan itti fakkaata afaan Oromootiin kan jedhamu isa diimaasaa kubbaayyaa tokko walakkaadha. Bishaaniin cuubee busheetanii affeelitanii as immoo shunkurtaa tokko mataa tokko yookiin shunkurtaa walakkaasaa jechuudha. Akkasumas qullubbii adii isas akkasuma mureen qabaa, sellaantiroo kubbaayyaa tokkoon qabaa, timaatimii guddaa tokko akkasuma mureen qabaa. Akkasumas boqqolloo kubbaayyaa tokkoof walakkaadha. Ani kan bite gaasa qorqorroo isaatiin bite. Falafaltanis affeeltanis fayyadamuu hin dandeessu. Akkasumas qaaraa guddaa qaaraa faranjii jedhanii isa tokkoon qaba. Akkasumas qaaraa xixinnoos nan fayyadama, ashabos nan fayyadama, loomis nan fayyadama. Amma gara jiru isaatti deema. Egaa kunooti akka argitanitti jalqaba boqqolloo isa qopheessee kubbaayyaa tokko walakkaa isattan godha. Akkasumas egaa folfolii kan affeelamee kubbaayyaa tokko walakkaa. Timaatimii guddaasaa tokkoon godhee barbaaddanii timaatimii isaa 2-3 godhachuu hin dandeessu. Akkasumas qaaraa faranjii sassi murmuree ittan godha. Akkasumas shunkurtaa yookiin qullubbii tokko yookiin walakkaasaa shunkurtaa guddaasaa jechuudha. Walakkaasaan godhee yookiin kubbaayyaa walakkaa kan murmurame kubbaayyaa walakkaa. Achi qullubbii adii ittan godha. Qullubbii adii ija 3-4 ittan godhe. Akkasumas qaaraa tokkuman godhe isa saraanoo peepparis jedhanii afaan Ingiliziitiin ija isaa baaseera. Akka gubuu barbaaddan isin ija isaa wajjinis godhachuu hin dandeessu. Amma sellaantiroo ittan naqaa. Baala dimbilaalaati sellaantiroo afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Sellaantiroo. Isa booddee loomii biyyaa lamaan nan cuunfaa. Isa afaan Ingiliziitiin laayim jedhanii isa cuunfeetanii ittan naqa.
ashobootti firfirsaan jira amma. Isa booddee egaa sirriitti waliin makaa. Isa booddee maalan godhaa gaaxinoo ishee amma erga waliin makee booddee I think sagajjallaatiin ashaboon hin qaqqabne so ashaboo xinnootti dabaleera. Amma sirriitti erga waliin makee booddee qadaadeetanii maalan godhaa firiijii keessa sa'aatii tokko amma sa'aatii lamaatti nan tursa. Akkasin tursuu foolii shunkurtaanis hin badaa, foolii qullubbiinis hin badaa, na foolii gaarii laata teestiin isaas baay'ee gaarii ta'a. Kanaafi qadaadeetanii sa'aatii tokko amma sa'aatii lamatti nan tursa. Yoo jarjartanii sa'aatii tokkotti godhaa garuu amma sa'aatii lamatti yoo tursitanii gaarii ta'a. Tole egaa sa'aatii tokko booddee deebi'eera. Kunooti kana fakkaata. Foolii isaa baay'ee gaarii ta'eera. Amma egaa qodaatti irraa qiceetanii isa booddee nan dhiyeessaa jechuudha. Egaa nyaata kana yoogaa waamichi yoo qabaattanii manatti amma midhaan dhiyaatutti amma namni hundumtuu dhufutti egaa jechuun akka maalidhamaaf maa qoyyaadhaaf afaan Amaariffaatiin akkas dhiyeessitanii amma midhaan dhiyaatutti namni hundumtuu amma dhufutti isaan namni taa'ee haasa'uu danda'a. Kunooti akka argitanitti chiipsii boqqolloodhaan dhiyeesseera. Chiipsii boqqolloo wajjinii akka salaaxaas nyaatamuu hin danda'ama. Kana fakkaata maqammasee immoo sinittan hima. Kunooti chiipsii boqqolloodhaani. Kunooti akkas goonee egaa nyaannaaf waaw baay'ee mi'aa. Egaa hin jaallattu jedheen abdadhaa. Jaallattan immoo nama gara biraas hin fayyada yoo ta'an sheerii godhaa, laayikii godhaa, sabskiraaybii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garuu tulfaadhaa nagaatti.